durraa dhaabata waan ta'eef sini galee yoo karaa keessaatiin dhufanii hushuu jedhan malee asirratti ol banii kilmaa takka dubbachuu hin danda'an. Maaliif jennaan dokkee mana isaa sanii dhuganii fi rakkatan si galee dokkee mana isaa san turraa dhaabata shiishaa mana isaa san turraa dhaabata. Ada Fatih jecha araba alleen fayyadamin nullee amma bakka kanatti namni asiru kanallee dubbiin nu laalte waan ta'eef dhiisii gizima bidaa waan jettan karaa waliin jettanii jirtan. Inni mana haa gaafattu natti tartee obboleettitii jedhe amiin jaaladhe nama. Abu Muraad nama Abu Muraad na dabalata jedhe kana. Yoo jiraate natti as fida. Baasaa fi. Ira dhageeffadha. Nasriin ammaan tana dhufee shar godhaa fidaa itti Nasrii jala kanallee akka jiru beekaani. Kootuuti ol bahiiti dhiifama haga si barbaachisutti waan ati jedhe dhiifama si gaafadha. Waan ati jette naan jedhe waan ati naan jedhe dhiifama si gaafadha. Obboleessa kiyyaati si galee indoo obbolummaa biratti waa qabda waan ta'eef si gaafadha dhiifama kootu haala balazzaa jechuun isa dhiifama haa gaafattu qayyattoo taate antem leelaa xilaachaa alla. Abu Muraadi waan mabruuk sin jedhe kana dhageetteemi Abu Muraadi nama dabaladha jettamoo dubbiin mabruuk jedhu dhugaa sirna. Abbas Abduu kan jedhu galchaa. Ayyee galchaani. Fida. Abdii hukume. Yaa. Wannan si jedhu. Ol galchaame Abbaasi jettani. Sheeytichi hadha guyyaa guutuu waliin taa'aa oole sana eenyu maqaa isaanitti maakaa. Sheegabii. Mabruuk wal dhageenna sheegabii waan jedhani wanni hundi mataa kiyyarraa jedhaniimi. Maarra eegaachi jalatti dadhabamti. Sheegabiin dhufeetuma waan go'a heedii waan nuu kenne nuu haa kennu. Waan tana olii gad harkisaa oollu asumarratti waan xumurree deemna jedhaan. Ol fidaa kan jedhan Abbaasi jette waan jennu jennee dhiifnee biraa gadi baana. Yoo dadhabne waan hin danda'amnetti yeroo kennallee hin balleessinu yeroo isiillee hin balleessinu dadhabne jennee akkaataa dadhabame namni akkatti waliigale qabaa kaleessa illee as gubbatti waliigaltee mallattee wanni as gubbatti dubbatamuuf illee waan kaleessa as gubba waliigalaniif nullee haqasamtu jira jennee haqasaniif taa'aa jirna fidaa. Namoota waliin teettan Abu Muraadii namoota jaarsummaa tana keessatti sirna kana keessa waliin teettan ol fidaa. Waan mabruuk isiniin jedhe kana tole jettaniiyyuu dide jettaniiyyuu achirra laalla. Ol fidaa yeroo illee walirraa balleessuun gatiin qabdu. Wanni lafa harkifame yeroo namarraa balleessa dubbii namaalii nama jalaa balleessa. Dhiifama gaafachuu qabdi gabbaa'ee ka jedhan sani fidaa waan irraa hanqisa dhiifama nan gaafadha. Abu Muraad dhagaartaa? Mabruuk. Asuu oolla jetteedhaan taheeruu waan muddamte. Akka amma laalu kanatti wanni makiinaan goomaan isaa nu jala baanjar ta'e natti fakkaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Jirtu akkam. Nagaa silaa jaarroleen abbaa murtiitii fi gabiin asirratti argamuu qabanii. Waan kana waan dubbanne asumarratti waan achi jalatti illee dubbanne asumarratti illee dubbanne obbaafne biraa deemna. Mee Abbaasii dabarsa takkatti Abbaasii dhiisa. Abbas dubbat. Abbaa Muraad. Nagaa jira. Nagaa jirtu akkam. Fayyaa alhamdulillah. Kulliin keessan walillee hin beeynu akkan wal beeyna malee argitanii namni kun wanni nama wajjin cinqamuuf namuma namaatii fi dhagamaan jiru. Dhagamaa jira dubbadhaa. Nama mara wajjin cinqamanii beektanii nama baay'ee biyya kana keessa illee jira. Kanaaf odoo nutti kennatanii nu dubbii tana laallee hin barbaachisu. Ni raftanii warri galtii irraa?
Abbas. Abbaa Muraad. Maal taatan namni dhagaan jiru. Abbaa Muraad miyuutii irraa bahe. Amma dubbii tana odoo nutti kennatanii ilaallee lolinsaan amma namni tokko yoo aare argitanii wannuma barbaade dubbataa beektanii mucayyooleen hin aarte. Ilma namaa kana wanna xiqqoorra wanna guddatu wanna guddarra hiriyyaan garaa waliin beene malkaa geettetti ol kakachiifti jaan. Dhuga. Kana waan taateef amma namni as keessallee baay'eema jira. Dubaayin keessa beekaalleen hin jira, wallaalaalleen hin jira. Biyya kun keessa akkasuma jarri kun biyya tokko immoo arsii takka amantiin kennallee tokko garuu isaan tolitti aanalaga takka waraabbatanii Dhuga. rakkoo nama kamuutu hin dandeenyu. Haati faateellee yoo rakkoo wanni isiin yookaan argitee galgala ganama cinqamteetiniin nama asitti rakkoo keessa jiru maraayyuu argitee rakkoo kana nama rakkatellee xiyyatan kun ijoolleen kennallee biyya kana biyyoota kamuuyyuu jechuudha. Dhuga. Har'a immoo dubbii kana ilaallee hoonu maal ta'ema? Baarree bee jaaroolee. Mabruuk. Abbas. Abbas waa gaafa. Abbas. Adaati Mabruuk eenyu Abbaa Muraad fa'aa waliin iyyuu hin turre jaarsummaa keessa adaatan. Hin turre barra cinqeetuma seene malee. Adaa qubaan qabdu iyyuu waan deemamee fi waan jiruuf. Waan lolamu kana dhagayaa garuu Abbaa Muraad galgala kanallee hojjumaan teennee bakka tokko turree addaan kaane. Abbaa Muraad maa galchaa jedheetiin si qabate. Anaatu isaa bilbilee inni adda ta'ee jennaan hin seeneen. Malee adaatiin jaarsummaa jartii keessa turte faan hin turre. Hin turre hojii turre Abbaa Muraad galgala kana hojjuma turre. Ramadaan isaa. Abbaa Muraad gaafii Abbaa Muraad murtii Mabruuk kenne dhageettee mi'atani. Yeroo walirraa qisaasaa jirra. Dhageettee murtii Mabruuk kenne. Maal jedhan? Murtii Mabruuk kenne dhageettee. Hin dhageenye. Allahu akbar. Waan araaraatii fi waan battalatti amma dhiyaachuu waan battalatti qabeenya namaa dhiyeessuu waan kana waan nama Mabruuk jedhu dhageenye yaateen. Kan dhagahee jira ka waa'ee amma inni jedhe kana ta waa'ee dursa araara dursa waa'ee qabeenyaa ka jedhame. Jedhame Tuni jechuun amma nu osoo hin taane beeytanii isinuma qabdi kun amma nu osoo hin taane nama dabalattanii jaarsa dabalattanii an amma wanni ani dubbii kana wanti seenee fi sababa obboleessa isii dhiyeessir seenee hin jedhe maaliifi malee dubbii kanaan kalelli abaazatti na seensu malee itti seenuu hin barbaanneen. Dubbiin abbaa qabdii iddoo qabdii waan ta'eefi wanta kana jechuudha amma tokkoffaan warri Dubaayin keessa jiru dubbii kana jechuun yoo asitti illee dubbanne waan asii dubbanne fakkaata yoo achitti illee dubbanne waan achii dubbanne fakkaata. Kanaaf namni jaarsi jidduu kana lamaanitti jechuudha akkaataa jirtuun jaarsi jidduu lamaanitti haa fixu. Abbaan Abdallaa faallee Mabruuk faallee ati faallee hin jirtaa namoota birallee dabalatanii wanta kana akkaataa jiruun haa fixanii. Isin nama kana battala sanatti dhiyeessuu hin dandeettani sa'aatii ammaa kana. Kallattiidhaan amba kuma sadii wayii daawwatamaa jiruu fi jaarsota as keessa jiru kanarratti dhiyeessuu hin dandeettani abbichi kallattiin dhufuu hin danda'u. Sa'aatii ammaa kana. Abdii yoo maaltu jira beektaa? Du'a dhoosanii reef ka'eessa keessanii jette Oromoon wanti jiru warri biyya sani keessaa jiru wanni seeraa namni tokko waan nama tokko dubbachuu hin danda'u jedhan achitti. Takka jedhe arsuun maalillee ammaan tana yoo walii dhaqan wal qabatuu hin danda'an. Amma duratti gizee isinnatti kaatanii olla buttan sani namnummaan Abbaa Muraadii fa'aa waliin deemu dubbiin karaa qabatteertii jedhan. Abuu Muraad dubbiin akkami karaa qabatte? Dubbiin karaa qabatte nuun jettan. Anuyyuu information taane fuudhee jaaroolee bira kiyyaanna waliin dubbatee dubbii fi Naasir dubbiin karaa qabatteertii jedhan. Dubbiin karaa qabatte mee eessa geesse takka lama namni nama san dhiyeessuu danda'u
ustaaz gabiidha. Yoo dubbiin tun haa dhaabattu jettan ustaaz gabiitu dhiyeessuu danda'a.